Harka fuunee jaalatamtoota hordoftoota keenyaa jirra jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa keenya galata rabbii baga nagaa taatan isiniin jecha egaa har'a amma dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo tokko isinii qabadhee egaa roozaan jechuudha. Warroonni tokko jiru roozaa maal taate abbaa manaa keetii wal dhabdee naan jettanii warroonni na gaafattan jettee deebii nu deebisteeti jirti jechuudha. Egaa roozaan akkuma beekamu iddoo bareedaa wayii deemtee iddoo sun baay'ee natti tole jechuudha. Baay'ee na hawwate. Iddoon ishiin deemte kun dhugaa dubbachuuf baay'ee na hawwate baay'ee tokko jechuudha. Kan namatti tolu jechuudha. Biyya keenya keessatti sedaa wanti kan akkanaa kun jira na jechisiise jechuudha. Egaa akkanatti gaafa ishiin deemte ofirraa jechuun zanaa jettee bashannantu baay'ee namatti tola. Akkasumas immoo akka abbaa manaa ishiitiin waliin lullee akka karaa biraatirraa isaarii qabdu dubbatteerti. Akkasumas immoo abbaan manaatii fi haati manaa durumaan wal dhabdeen kanuma jiru yoo ta'an isaan wal dhabe ta'eeti ani gadi bahee hin dubbadhu gadi baheetu hin boohu jetteeti jirti jechuudha. Dhugaa isheeti abbaan manaa fi haati manaa inuma wal dhabuusi inuma araaramuusi garummoo waanuma xiqqoodha bultii ofii keessatti gadi bahanii boo'uun barbaachisaa akka hin taane ishiin hubattee jirti. Akkasumas immoo namni biraatis kan ishee miidhee kan jiraatu ta'e ishiin hanga ammaatitti namni ishii boochise namni ishii miidhe san hin himne jechuudha. Akkanumatti garaan ishee badee jennaan booche garuu namoonni tokko hordoftoonni ishii shakkii keessa galaniiti jiru jechuudha. Hiriyaa ta'e kuulaniitu si miidhemoo maal si goote wantoota akkasiisan maaliif sirraa fagaatte jedhanii gaafola akkasiisan gaafatanii gaafiiwwan akkasii. Roozaanis immoo maqaa namaa hin dhayina maqaa namaa dha'uu hin barbaadu garuutii immoo ani amma kinoo dhiiseen jira irraanfadheen jira boo'icha kooyi warri keessan dawwaltanii too naga bilbiltanii too na gaafattanii warri hin boo'ini gammachuu kee barbaanna naan jettan immoo tuyyuu kinoo har'a booda hin boo'u har'a booda gammachuu malee gaddanarraa hin argitanii fayyaa guutuun qabaa galata rabbii jettee rabbii ishiitiifis galata galchaatii jirti jechuudha. Egaa inni guddaan wanti nama barbaachisu addunyaa kanarratti tokkoffaan fayyaadha jechuudha. Fayyaa yoo qabaatan iddoo kamiyyuu bakka barbaadan gahanii akka barbaadanitti jiraachuu ni danda'u jechuudha. Garuu gaafa fayyaa dhabanii wanti hundumtuu namatti dukkana jechuudha. Fayyaan argachuu waan hunda caala jechuudha. Fayyaa guutuu fi qaama guutuu qabaatan taanan qabeenyis bultiinis wanti yaadan hundumtuu ofii akka namaaf dhufu dubbatteerti jechuudha. Inni guddaan fayyaadha. Rakkooleen kamiyyuu hin darbiti. Addunyaan tun sagalii malee 10 hin guuttu. Addunyaan tun hir'uudha gabaabduudhas jechuudha. Yeroo qabnu xiqqoodha. Kanaafuu yeroo gabaabduu xiqqoo qabnu kana keessatti hamma nu danda'ameen waan gaarii hojjechuu fi waan qabnutti gammaduudha jechuudha. Fayyaa keenya erga qabaanne fayyaa keenyatti gammannee fayyaa keenyan immoo hojjennee namoota birootiif faayidaa mul'isuu qabna jechuudha. Akkasumas rakkattoota naannoo keenya jiran warroota fayyaa hin qabne fayyaa keenyan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo wantootuma qabanitti yeroo tokko bashannananii gadi bahanii akka ishee nama qilleensa fudhatte kanatti jechuudha. Gadi bahanii qilleensa fudhachuun waan guddaadha jechuudha. Dhugaa waan guddaadha. Kuni galata walumaa galatti galata uumadhaaf galchuu jechuudha. Waan qaban sanitti gammaduu jechuun waanuma xiqqoo nama mudateefis immoo gadi bahanii gaafa boohan sirrii miti. Garuu immoo garaan nama badee yeroo tokko nama jaalatanii faa gaafa wal lolanii garaan nama badee waa bakka dhaqan yoo dhaban jechuudha. Miidiyaa kanarratti gadi bahanii dubbachuun kanuma jiru jechuudha. Garuu warri miidiyaa kanarraa akkasitti nama hin hubatanii gara biraatti nama fudhatu yeroo baay'ee rakkinni keenya kana jechuudha. Xiqqishuma nuti yoo gadi bahanii waa jedhanii keessattuu shamarran yoo bultii qabaatan ta'e abbaa manaatiin wal lolte jedhu hiriyaa wayiitiin gaafa walitti dhiyaatan
nyaattee jirtu gaafa garaan badeetoo gadi akkas dhufteetoo rakkina ishii qooddattu hiriyaa isheetiin ollolte akkas jedhu jechuudha. Sanirra immootu gorsa barbaachisa jechuudha. Akkasumas immoo namoonni tokko jechoota hin taane warroonni barreessan koomintii baay'ee keessaa koomintii 1 2 3 takka hin dhabamtu jechuudha kan nama aarsan. Isaan sunniin immoo warroota seenaa namaa hin beekne warroota akkanumatti nama arganiif qofa namarraa waa dubbachuu kan nama arrabsuu nama qeequu barbaadanidha. Egaa ani roozarraa wanti nani hubadhe waanuma xiqqoodhaafis yoo gadi bahanii bu'an garuu ishiin maqaa namaa hin dhoofne galata rabbii namaan qooddachuun gaariidha. Gadda ofii namaan qooddachuu namaan immoo kadhannaa naa taasisaa jechuun gaariidha jechuudha. Waanni nama hunda keessaa nama tokkoof kadhannaa dhaga'uu danda'a waan ta'eef amma ishiin immoo aarii ishii san hundumaa irraanfattee haala kanaan fuula ifaadhaan nutti deebitee jirti jechuudha. Aarii ishii qabbaneeffattee to'i. Kun immoo waan gaariidha jechuudha. Namni immoo jireenya addunyaa tanarra jiraannu keessatti guyyaa tokko gammadaatidha, guyyaa tokko immoo gaddaatidha kan jiraannu jechuudha. Guyyaa hunda gammachuudhaan hin jiraannu, guyyaa hundas immoo gaddaan hin jiraannu. Gaddiis haa jiraatu gaariidha yookaan rakkinni haa jiraatu gaariidha. Maaliif rakkinni si barsiisa. Gaafa rakkinni si barsiisu san immoo rakkoon kun akka si barsiisuuf dhufeetitti fudhadhu. Namaanis gaafa wal dhabdu baay'ee dhiphatta. Dhiphinni kun akka si barsiisuuf dhufe. Namni immoo si miidha. Namni si miidhu sun immoo nama jaalachuun sangam akka nama miidhuu fi wanta hundumaayyuu hin baratu jechuudha. Rakkoo keessatti yoo yeroo hunda bashannananii quufanii akka barbaadanitti jiraatan uumaa ofiitiyyuu hin dagatu. Kan nama uumayyuu hin dagatanii akkuma waan ofii keenya jireenya kana lafa kanarratti of finnee wayiiti of goona jechuudha. Osoo rakkinni jiraachuu baate osoo wantoonni rakkinoonni garagaraa nu mudachuu baatanii addunyaa kanarratti kan nu uumeyyuu hin beeknu jechuudha. Waaqni nu uume garam akka jiru hin beeknu. Garuu gaafa rakkanne uumaa keenya yaadanna jechuudha. Gaafa rakkina keessaa baan immoo uumaa kiyyatu kana keessaa na baase, waaqa kiyyatu kana keessaa na baase miti eeyyeen jennee rabbii keenyaaf galata galchina jechuudha. Gaafa rakkinni haa jiraatu, rakkina hin jibbinu. Akkasumas dhiphina namaanis walloluu namnis namatti inaafu jibbuun namni ebelumaanatti inaafe jechuun hin danda'amu jechuudha. Yaa inaaftunis haa jiraattu. Aatis immoo jireenya kee oluma ta'a jechuudha. Gaafa namni jireenya kee jeequ, gaafa namaa walloltu, gaafa namaan walitti buutu rakkoolee sitti dhufu kun si kuffisuuf ta'a. Ati immoo gaafa san xiiqoftee hin kufuu hin qabu, ka'uun qaba. Iddoo kana taa'uu hin qabu, iddoo kana ka'uun qaba jettee iddoo sanii kaata jechuudha. Osoo namni si dhiibu jiraachuu baate achumatti. Egaa hordoftoota kiyyaa qophiin kiyyaa har'a isiniif qabadhee dhufe kanuma jechuudha. Warri mana kanaa fi haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gorsoota asirratti darban dhaggeeffatu.